Aye, bagana gaadhaan gara YouTube channel kan keenyaatti dhuftanii egaa YouTube channel kan keenya kun dhimmoota garaagaraa qabateeti kan inni isinii dhiyaatu. Yeroo darbe Civics or Common Course Civics Part 1 qabatee isinii dhiyaadheera YouTube channel kana irratti. Sanarraa namoonni baay'een akkasiin fayyadamtan nan beeka. Arrammoo part 2 isaa qabadhee isinii dhufeera jechuudha. So now we were on maximal and minimal concept of civic education. Today we will discuss about the maximal and minimal concept of civic education. Yeroo darbe hiika barnoota Civics in akkamitti jalqabe isa jedhu hiika isaas walii wajjin baranneerra. Amma immoo kan nuyi walii wajjin ilaallu maximal and minimal concept of civic education isa jedhu kana walii wajjin ilaallaa jechuudha. So when we say the minimal concept of civics, it is content led, teacher based, whole class teaching and examination based assessment. That means civics do have contents which are listed on the curriculum, and teacher based with the exclusion of students' participation, whole class teaching, one teacher with can teach the whole students in one class, and there is examination at the end of each unit or chapter, and at the end of the whole contents there will be assessment or final exam or mid exam. This is when we think about civic education in a minimum way or in minimal way. Can I choose the minimal concept of civics? It is content led. Civics ini content yo kan kabiyyeewwan tarraayoo kan barreeffamee jiru qaba. Kana jechuun maximal and minimal concept jechuun walumaa galatti minimal insa civics gaafa gadi xiqqeessinee gadi buusnee ilaallu jechuudha. Minimal concept immoo gaafa civics gadi buusnee ilaalluudha. Maximum immoo or maximal concept immoo civics bal'ifnee waa'ee civics gaafa yaadnu jechuudha. Maal fakkaata seeduudha. So minimal concept isa yookaan gadi buufnee gaafa waa'ee civics hubannu salphaadhumatti tokko content led, lama teacher based yookaan immoo barsiisaa qofatu barsiisa jechuudha. Barsiisaa irratti hundaa'a. Whole class teaching kilaasii hundumaa yookaan daree hunda nama 50 nama 60 nama 30 waan barataa kilaasii tokko guutee jiru nama tokkitti dhaabatee barsiisa jechuudha. Examination based assessment isana booda examination qaba yookaan immoo testi mid final quiz isa jennu qabachuudha. Exam akkasii qabachuudha. Gabaabaadhumatti waan kilaasii tokko keessatti barsiisaadhaaf barataadhaan jalqabame kilaasii tokko keessatti xumuramu jechuudha. Gaafa bal'ifnee yaadnu immoo maal jechuudha? When we think about civic education in a maximal way, bal'ifnee gaafa yaadnu, when we think about civic education or in a broad way. So it composed of knowledge, kam beekumsa of keessatti qabu jechuudha. Beekumsa adda addaa, values and skills. Wantoota dandeettii adda addaa, skill adda addaa, aims to prepare students for active and responsible participation. Kaayyoo mataa isaa qaba. Kaayyoon isaa maa inni? Barattoota active akka isaan ta'anii fi responsible participation yookaan immoo hirmaannaa itti gaafatamummaa qabu akka isaan qabaatan
isaan qopheessa jechuudha. It prepares students for active and responsible participation in public affairs or in governance affairs. So also the maximal concept of civics is implied that it is more than learning the curriculum and classroom. When we think about civic education in a maximal way, it is more than learning about the curriculum or what is written on the textbook only. It is out of that. It is beyond that. Wasana olida jechu. Curriculum irratti wanta barraa'e waan kilaasii keessatti waan barraa'e dhumuru waa miti jechuudha. Sanaa ol kilaasii alatti illee ciivicsiin wanta barataa boriitu dorgomaa akka inni ta'uuf isa qopheessuudha. Contentii bal'aa waan of keessaa qabuudha jechuudha. The other topic is that of the definition and the nature of ethics and morality. Mostly, ethics, morality, and the civics goes with each other. They seem similar or the same, but they are different in their definition and the concept. Yeroo baay'ee civics, ethics, fi morality kun warra walii wajjin adeemanidha. Garuu hiikni isaanii, conceptii isaanii gargari jechuudha. So, what is ethics? First, let's define or let's see the meaning of ethics. Major kabarra ethics maal akka ta'e walii wajjin ilaalla. Ethics jechuun maal akka ta'e namuusa inni jennu jechuudha. So, ethics is a branch of philosophy that explores the meaning and the ranking of different ethical values such as honesty, autonomy or independence, equality and justice. When you say ethics, it is one branch of philosophy. It is a branch of philosophy that explore, that dig out the meaning and the ranking of different ethical values like honesty, autonomy, independence, equality, and justice. Hiikni isaa inni ethicsini branch yookaan damee barnoota filosoofii ta'e yookaan falaasamaa ta'e falaasama addunyaa kana ta'e hiikaa fi sadarkaa ethical values warra jedhamanii fakkeenyaaf honesty amanamummaa, autonomy or independence of danda'u hiikni isaa maayin, equality hiikni walqixxummaa maayin, justice haqummaan hiikni isaa maayin kan jedhu waa'ee jara kanaa kan qoratudha jechuudha. Sometimes we can call ethics as moral philosophy or morals. We can use those words interchangeably. When we say moral philosophy, we are saying ethics and morals. When we say morals, we are saying moral philosophy, ethics and ethics. Jechoota kana sadan wal jala jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf ethics yeroo jennu jechuudha karaa biraatiin moral philosophy jechuudha. Ethics jecha jedhu kana gaafa fayyadamnu karaa biraa maalitti fayyadamu maal jechaa jirra? Moral philosophy waan jiru fayyadamaa jirra jechuudha. Heeru. Karaa biraa ammas immoo morals hiik isaanii sadanuu tokkichumaa jechuudha. Jechoota kana wal jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Ethics, moral philosophy, morals jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ethics deals with the reasoning that makes an action or act of human being morally wrong or right, good or bad, acceptable or unacceptable. It studies about what is the reason behind action of human being that makes that action morally wrong, morally right, morally good, or morally bad, morally acceptable or morally unacceptable. What makes an action moral or immoral? Ethics waan inni qoratu karaa biraatiin maal jechuudha kan inni qoratu sababa jecha gocha tokko jechuudha. Gocha dhala namaa action jechuudha. Gocha dhala namaa tokko gocha dhala namaa yookaan aktii tokko sababni inni ittiin morally wrong ta'u yookaan right ta'u maayin. Fakkeenyaaf gocha nuyi
gocha nu gaariidha jennu jira, gocha nu gadheedha yookaan immoo gocha badaadha kun jennu jira jechuudha. Gocha sana akka inni badaa ta'e yookaan akka inni gaarii ta'u waan isa taasisu maali? Fakkeenyaaf gocha dhalli namaa godhu keessaa tokko hanna fakkeenyaaf amma jechuudha. Hanni gocha badaadha jennee fudhanna yeroo baay'ee. Gocha kana akka inni gocha badaa ta'u kan gocha gadhee ta'u gocha gaarii hin taane kan isa taasise maali? What the reason? Sababni isaa maali? Isa jedhu qoratachuudha. Ethiksiin. Waa'ee isa kanaa qorataa jechuudha. Why we say cheating is morally bad? Maaliif kan nuyi hanni moraalii gaarii miti jennuuf? Or killing of a person. Nama ajjeesuu fakkeenyaaf jechuudha. Namni tokko nama ajjeesuun hin deeggaramu. Sababni nuyi nama ajjeesuun gaarii miti jennuuf garuu maali? Why we say killing of a person is morally bad or wrong? There is something, there is a reason. Sababa wayii jira jechuudha. Sababa gochi sun dogongora akka inni ta'u isa taasise jechuudha. Sababni sun maali inni sababa sana qorataa jechuudha ethiksiin. Generally, we can say ethics is the critical examination and evaluation of what is good or bad, what's right or wrong in human conduct. Walumaa gala maal jechuu dandeenya? Ethics is the critical examination and evaluation. Ethics critically examine and evaluate action of human being, which is considered as good or bad, right or wrong, moral or immoral, acceptable or unacceptable. Gochi dhala namaa jechuudha. Critically examine godha yookaan immoo gadi fageenyaan madaalaa jechuudha. Evaluate godha, hin madaala, hin gamaggama. Gochi dhala namaa tokko akkamitti sirrii ta'e inni kun immoo maaliif sirrii ta'uu dhiise jedheetu gocha dhala namaa gamaggamaa jechuudha yookaan immoo madaalaa jechuudha. Ethiksiin amala akkasii qabaa jechuudha. The nature of ethics. Ethiksiin isa kana qabaa jechuudha. Okay, the other topic of discussion or for today's that we have that of morality. What is morality? Before discussing about the concept of morality, we have to know the meaning, its meaning. Jalqabuma waa'ee morality dubbachuun dura hiikni isaa maal isa jedhu eessarraa dhufe concept isaa isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. So morality in its nature is a complex concept. That means we cannot simply define or understand what morality is. Morality in umumu masatini waan wal tataadha jechuudha conceptiin isaa yaadrimeen isaa wal tataadha jechuudha waan salphaatti akkasitti hubannu miti jechuudha. So the word morality can be derived from a dictionary definition, that means from Latin word moralitas, which refers to manner, character, proper or good behavior. Morality kuni jecha afaan Latini moralitas kan jedhudha dhufe moralitas jechuun immoo manner, character, proper or good behavior jechuudha amala gaarii isa jedhu jechuudha morality jechuudha. It is also refers to specific problems such as is lying or stealing ever right or wrong. Morality deals about or concerns about the specific problems. When we compare morality with ethics, ethics studies about the general problems, while morality studies about specific problems, like is lying or stealing is ever right or wrong. Yeroo baay'ee maa'inni morality dhaaf ethicsii gaafa waliin madaallu ethiksiini waliigala dhimma rakkinoota adda addaa yookaan problemii qorata. Moralitiin immoo dhimma rakkina tokkoo specifically adda baasee qorata jechuudha. Akka waliigala dhimma rakkinoota adda addaatu hin taane specifically tokkoon rakkinaa dhimma isaanii specifically addaan baasee qorata jechuudha. Fakkeenyaaf is lying or stealing ever right or wrong. Hatuun yookaan hanni yookaan immoo somni
yeroo hundumaa dogongoramo sirriidha kan jedhu qoratachuudha. So with the as I told you before, with the comparison of morality and ethics, ethics is more general and theoretical. It studies about what makes an act or an action of human beings, such as lying or stealing, right or good or wrong. Akkuma sila siniin jedhe gaafa waliin madaallu ethics fi moralitiin generally fi theoretically theoryidha yeroo baay'ee theoryidhaan kan deeggarameedhaa fi general problemii qoratachuudha. Rakkina waliigalaa qorata. Karaa biraa immoo gocha dhala namaa tokko dogongora akka inni ta'u fakkeenyaaf amma lying sobuu jechuudha. Sobuun dogongora moo dogongora miti kan jedhu yookaan immoo sobuun maaliif barbaachise sababni isaa kan jedhu qoratachuudha. Stealing or hatuun maaliif barbaachise kan jedhu qoratachuudha. Sababni isaa maaliin namni tokko gaafa waa hatu maaliif hatuudhaaf kaka'e yookaan sababni isa kakaase maa inni kan jedhu qoratachuudha. Namni tokko gaafa sobu sobaaf kan isa kakaase sababni isaa maa inni jedhee qoratachuudha etiksiin. Moraalitiin immoo hannumti kun yookaan immoo sobnumni kun yeroo hunda dogongora moo dogongora miti kan jedhu iyyuu adda baasee nuuf qorataa jechuudha. This is their difference practically. Kun waliigalatti wanta waliigala addaddummaa ethics fi morality jechuudha gabaabaatti. Ethics is usually associated with a certain conduct within a profession, like the code of ethics for teaching profession. Yeroo baay'ee ethics maanni yookaan namuusni professionii yookaan ogummaa nuyi barannu wajjin ogummaa namni baratu wajjin wal qabata. Keenyaaf code of ethics isa jennu jechuudha. For teaching barsiisummaa keessatti code of ethics yookaan immoo guideline namuusaa jechuudha kan barsiisaan ittiin gaggeeffamuu qabu kan barataan ittiin gaggeeffamuu qabu code of conduct ni jira. Yoo waa balleesse maaliin itti gaafatamuu qaba, barataan yoo balleesse barsiisaan yoo balleesse maaliin itti gaafatamu kan jedhu professionii yookaan ogummaa barsiisummaa ethics code of conduct mataa isaa qabachuudha. Akkuma kana warri fayyaa irra hojjetanis narsoonni yookaan doktoroonni medikaalii baratanii yookaan medisinii baratanii nama tokko yaalan yookaan warri narsiis code of conduct mataa isaanii qabachuudha yookaan immoo professionii isaanii wajjin kan wal qabate ogummaa isaanii wajjin kan wal qabate dambii ittiin bulmaataa qabachuudha. Kanaaf etiksiin dambii ittiin bulmaata dhala namaa waan hojjetu irratti dambii ittiin bulmaata dhala namaa yoo waa balleesse kan ittiin adabamu yoo waa tolche immoo kan ittiin badhaafamu sana wajjin wal qabatachuudha. But morality is refers to the character of individuals and the community. Morality immoo amala nama dhuunfaatii fi amala hawaasaa tii wajjin wal qabataa jechuudha. This is all about our today's lesson. Next, we will discuss about ethics and the law. Yeroo itti aanutti ethics and the law kan jedhu walii wajjin ilaalla. Ethics namuusiif seerri addaddummaan isaanii maali? What the difference between ethics and the law? Why we did not use ethics as law or law as ethics? Maaliif namuusa akka seeraatti hin fayyadamne? Seera immoo akka namuusaatti maaliif hin fayyadamne kan jedhu addaddummaa isaanii sababa isaatii wajjin qabadheen isinii dhiyaadhaa. Turtii amma ammaana wajjin turtaniif galatooma. I would like to say thank you for staying with me still now. Next, we will discuss about ethics and law as I told you now. Thank you for today. And lastly, I will remind you that don't forget to subscribe, like and share our YouTube channel. Thank you. Umarratti waan isin yaadachiisu YouTube channel kan keenya kana subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Bakka jirtanitti yeroo gaarii naaf qabaadhaa.